Nagaa qeessiniif abaayita hordoftoota yeroo mul'ataa guyyaa har'aa afaan Arabiffaa jechuudha. Sisterii koo barsiisuuf deemaa jira. Dhugaa dubbachuuf waa tokko hin beektu jechuudha. Waan sin ajaa'ibu immoo hojii isin barsiifna jedhanii afaan isin barsiisna jedhanii qarshii meeqa sinirraa nyaata? 5,000. 5,000 jechuudha. Osii laatamaa fi jechuudha. Afaan kana baratan jedhame waraqata ragaa isaaniif laatama. Garuu waan sin ajaa'ibu jechuudha. Akkas jedha malee jechichi akkas jedhanii qarshiirraa nyaatu malee akkaataa itti afanii fi akkaataa itti tokko isaanii hundumaa nu barsiisan jette. Isayyuu afaan maali jette? Afaan Arabiffaa otoo hin taane Amaariffaa afaan Oromoo. Afaanuma biyya keenya barsiisanii jechuudha. Sisterii komoo barbaaddanii jechuudha yeroo biraa viidiyootti hin ba'utteetti amma maaliif jennaan akka keenya kana xinnoo miidiyaa walii hin barreessi dura suura ka'uyyuu sodaanna nuti jechuudha amma viidiyoo gadi ba'u miti. Kanaaf isin immoo mee haamilee ta'aa fi jajjabeessaa yoo wallaaltes immoo ittiin kolfiinaadha. Dhugaa jecha reefu jecha 3 moo 4 bicha qabatte jechuudha sayyuu itti mee amma kana booda jechuudha. Warri akkuma ishee addisii dhuftanillee viidiyoo kana ilaalaadha. Maaliif jennaan ani mataan koo ofirratti hin beeka. Hagam akka nama rakkisu jechuudha afaan Arabiffaa jalqaba gaafa biyya Arabaa kana dhufnu. Ani amma yoona daftara sana hin qaba jechuudha. Ofii koo taa'ee irratti barreessa yeroo madaamiin natti himaa turte. Amma garuu Waaqayyo haa galatu fixadheera. Amma kanaaf ijoollonni haaraa xinnoo itti ulfaata amma afaan baratanitti. Kanaaf gaafa afaan keenyaa fi afaan Arabiffaa wal bukkee dubbannu isaanii galuu danda'a jechuudha. Keessumaa immoo afaan Arabiffaa biyyoota hunda tokko miti. Iddootti wal didutu jira jechuudha. Ani amma Saudi Arabiyaa keessa jira. Otoo gara Beirut yookaan gara Dubaayii dhaqee iddootti wal didu jira jechuudha. Kanaaf akkaataa loqodaa isheen amma Suudii jirtu waan ta'eef akkaataa Suudii jirtuutti itti himuun qabaa jechuudha. Kanaaf warri Suudii keessa jirtanillee asumaan barumsa fudhadhaadha. Maaliif jennaan ani mataan koo miidiyaa kanarraa barnoota hedduun argadha jechuudha karaa afaanota garaa biraa. Kanaaf isinillee argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti mee ishee waliitiin ilaalla jechuudha. Mee asiqi wanni sagalee ol kaasi. Amma guyyaa arramee qaffaa guyyaa arfaffaa miti erga dhuftee arfaffaa miti re. Mee amma guyyaa 4 kanaatitti jechoota meeqa barteetta? Mee dubbumee sagalee ol kaasiiti. Jechoota 3. Jechoota 3 guyyaa 4 keessatti. Isaanisoo Kaasili jechuun Kaasili jechuun miici yookaan dhiqi jechuudha. Ayyee. Mooyaa jechuun bishaan jechuudha. Maam jechuun mana fincaanii jechuudha. Maami miti hammaam. Maami hammaam jechuun mana fincaanii yookaan shinti beediidha. Hammaam. Achiyoo jechoota 4. Naam jechuun kootu jechuudha. Naam jechuun kootu miti. Naam jechuun oo jechuudha. Kootu jechuun immoo taale. Barreeffama. Viidiyoo kuni yoo jalqaba ishee ta'e dhumni ishee immoo ichaadha. Akka isheen waggaa 2 yookaan immoo waggaa 3 kana booda jijjiirama isheen qabdu yoo Waaqayyo jedhee walumaan ilaalla. Maaliif jennaan ofii keenya keessa darbineerra waan ta'eef viidiyoo irratti of hin baasiin malee nuti waan baay'ee keessa darbineerra. Anshee immoo Waaqayyo jedhee tartiibumaan nan deemsisaa fi amma yoo wallaalteyyuu waggaa 2 kana booda immoo yoo hunda fixxe ofitti gammaddu taati jechuudha. Eeshi amma maaltu si dhibee jira amma waan ati daftee baruudhaaf barbaaddu tokko maalidha fakkeenyaaf? Afaan Oromootiin nagaafa. Uffata jechuun
malaabis uffata. Uffata jechuun maal jechuudha? Malaabis. Akkasuma immoo nyaa'u jechuun akili. Akil haadaa jechuun immoo kana nyaa'u. Mafii akil haadaa jechuun immoo kana hin nyaatiin jechuudha. Wanta barreeffatte kana booda nuu dubbista. Isin obsumaan eegaa jechuudha. Warri afaan kana baratan immoo barreeffadha. Nyaata akil jechuun akil jechuun nyaa'u jechuudha. Yookaan immoo nyaata walumaa galatti nyaata yooma akil jechuun wanta ati nyaachuuf si eeyyamame tokko akil haadaa kana nyaa'u. Mafii akil haadaa jechuun kana nyaatiin jechuudha. Akil jechuun nyaata jechuudha. Mafii akil jechuun kana nyaatiin. Mafii akil. Mafii jechuun waan hin jirre tokko kan hin jiru jechuudha. Mafii. Waan hin jirre miti. Amma fakkeenyaaf waa tokko isheen si ergite aqii viidiyoo siin jette yoo iddoo isaatii abde jechuudha. Madam mafii jettaani. Wantichi sun immoo yoo saayinis ta'u burcuqqoos ta'u maqaa sana oote mafii jetta. Fakkeenyaaf saayinii isa nuti jennu sahan jettaan. Sahan. Mafii jechuun waan hin jirre tokko. Mafii jechuun waan hin jirre tokko yookaan immoo hin jiru jechuudha jettaan. Mee irra deebii nu dubbisama wanta barreeffatte kana arraba keetiin dubbadhu. Mee yeroo baay'ee wanta tokko dubbachuun nutti ulfaata gurraan illee dhageenya. Sagalee ol kaasi. Akkuma afaan keenyaatti dubbaa? Afaan keenyatti fakkeenyaaf taalii jechuun kootu jechuudha jennee mitiire akkuma kanaatti hiikaa deemme. Kaasil jechuun kaasil. Kassilee. Kassil jechuun miici yookaan dhiqi jechuudha. Moohaa jechuun mooyaa. Mooyaa jechuun bishaan jechuudha. Hammam jechuun mana fincaanii jechuu yookiin shintimeetii. Taalii jechuun kootu jechuudha. Malaabis jechuun uffata jechuudha. Kaasil jechuun nyaatadha. Akil. Akil jechuun nyaatadha. Mafii jechuun waan hin jirre yookaan hin jiru jechuudha. Hambira maasii daballa. Fakkeenya wanta na dhiba yeroo hundumaa isheen na gaafatti yoo kan jettu taate amma fakkeenyaaf ati hojiin kee hojii qulqullinaati wanta ta'eef wantoota qulqullinaat amma fakkeenyaaf saamunaa jechuun saabuun jenna akka suudiitti. Saabuun. Haada kassile saabuun yoo isheen siin jette kana saamunaatiin miici jechuudha. Haada jechuun kana dursa isa qaba. Haada jechuun kana. Kanandi. Fakkeenyaaf massa jechuun waa tokko xaraguu. Massa haada. Massa haada. Haada akkuma siin jee haada jechuun kana. Waa tokko yoo saalonis ta'u xaawulaan ta'u fakkeenyaaf xaawulaan xaawulaama. Massa xaawulaa yoo isheen siin jette xaawulaa kana walawwalee yookaan xaragii jechuu isheeti. Massa jechuun miici. Massa. 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 Massa'ii jedhama.
Miicuun kasiliidha. Masa jechuun maal jechuutti? Walawwaluu jechuudha. Fooxaatii yookaan waa tokkoon. Makiinasa jechuun amma fakkeenyaaf wanta itti lafa xaragu. Makiinasa. Jibi makiinasa yoo isheen jette yookaan immoo shili jechuun waa tokko fuu jechuudha. Isa kana barreeffamu. Shili. Jechuun makiinasa jechuun kana fuudhiya. Maal jette? Makiinasa jechuun. Makiinasa jechuun wanta lafatti xaragnu buruushi makiinasa. Makiinasa. Buruushii ma'ee man qabu. Makiinasa jechuun buruushii jechuudha. Akkuma beektutti. Buruushiin illee afaan Amaarifaati. Maxaragaa. Lakki maxaragaa afaan Amaarifaati. Buruushiin isa caammaa akkuma jedhani. Lakki amma akkaataa sii gadi harataa jedhiyyuu hartuu ta'ee afaan Oromoo. Hartuu jedhee. Maal jettee samma kana qabatte? Maxaragaa qabatte. Ambira maaltu si'a? Mee kan ammaarra irra deebime? Massa'i jechuun waa tokko xaraguu yookaan walawwaluu jechuudha. Gubbaa maatiin kaa? Lakki iddoo ammarra ka'e. Arroontu iyyuu dubbachuudhaaf. Saabunaa jechuun. Saabunaa jechuun. Sabuun. Hin barreessine beekoo. Sabuun jechuun saamunaa. Sabuun malaabas jechuun saamunaa wayyaa yookaan uffataa. Sabuun jechuun saamunaa jechuudha. Hadaa jechuun kana jechuudha. Massa'i jechuun walawwalii jechuudha. Makiinasa jechuun hartuu jechuudha. Harka rukkutaa fi akkasittiin jechuudha amma. Waggaarraa yoona kanammoo jechaadha. Hunda akka fixxu abdiin qaba. Kutaa itti aanuttis walitti deebina. Turtiin waliin gootaniif galatoomaa jabaadhaa. Namni namarraa waa barataa namni gara haadha isaa keessatti baratee dhalate hin jiru jechuudha. Galatooma.